ODUU Taphoota Liigota Awurooppaatii walqabatuun Premier Ligi England boru eegaluun Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City, Everton waliin yoo taphatan Arsenal direedhaan ala Fulham waliin taphata. Dilbata morkiin Liverpool fi Manchester United taasisanis ni eegama. Guutuun isaa kunooti. Madueke. Zubimendi. Ligin England morkii cimaa Arsenal, Liverpool, Manchester City fi Tottenham mul'isaniin eegalee taphoota torbee 8ffaa gahim. Ligin England boqonnaa taphoota internationalaan booda boru yoo eegalu Nottingham Forest, Chelsea, Manchester City, Everton yoo simatan Arsenal direedhaan ala Fulham waliin taphatam. Tapha cimaa torbee kanaan morkiin Liverpool fi Manchester United taasisanis ni eegama. Sagantaa torbee 8ffaan liigichaatti eegaluun boru guyyaa 8 fi daqiiqaa 30tti Chelsea gara City Ground imaluun Nottingham Forest waliin taphatam. Taphoota sadan darban keessaa tokkoon qixa bahuu lamaan kan mo'ame Chelsea boqonnaa taphoota internationalaan dura garuu Liverpool goolii 2 fi 1 injifachuun miira si'oominaarra jira. Nottingham leenjisaa Nuno Espirito Santo bara dorgommii darbee sadarkaa fooyyeen xumursiisan gaggeessuun Ange Postecoglou qacaree. Postecoglou'n bara dorgommii darbee Tottenham waliin waancaa liigii Awurooppaa fudhatan garuu taphoota torba dorgommiilee hundaan Nottingham Forest dursaniin tokkollee injifachuun itti ulfaate. Taphoota 5 mo'amuun lamaan qixa bahanii. Nottingham Forest Postecoglou jalatti injifannoo jalqabaa galmeessisuuf kaayyeeffatus taphoota sadan darban warra cuquliisotaa Chelsea waliin morkatanii lamaan mo'amuun tokkoon qixa bahanii. Borumaa sa'aatii wal fakkaataa 11 eegaluun Brighton, Newcastle, Burnley, Leeds United, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Wolves waliin yoo morkatan Manchester City Itaadittiin Everton simata. Egaa Arsenal waliin qixa baheen booda taphoota lamaan darban walitti aansuun injifachuun boqonnaa taphoota internationalaaf taphattoota kan gaggeesse Manchester City taphoota 14 Everton waliin taphatee mo'ameen beeku. David Moyes leenjaa bara dorgommii kanaaf fooyyessuun kan dhiyaate Evertonis taphoota liigichaa torban darban keessaa 3 injifachuu lamaan qixa bahee lamaan mo'amuun morkataa cimaa ta'uu mirkaneesse. Kovacic, that'll do it. Mateo Kovacic, his 7th of the season. Bro boru galgala saa tokkoo fi daqiiqaa 30tti eegaluu darbii Londoniin Craven Cottage Fulham Arsenal simata. Taphoota sadan darban walitti aansuun sadarkaa lammaffaan kan xumuree fi barana waancaa liigichaa milkeeffachuuf paawundii miiliyoona 200 ol jijjiirraa taphattootaaf kan baase Arsenal tapha tokko qofa mo'amuun tokkoon qixa bahee qabxii 16 gubbee liigicharra taa'e. Gabriel Jesus, Martinelli fi Hincampeen miidhamarraa deebi'uun shaakala yoo hojjetan Odegaard, Madueke, White fi Havertz sababa miidhamaan garicha hin tajaajilaniin. B8ffaan Premier League England kun dilbatas taphoota lamaan yoo itti fufuu Super Sunday tapha cimaa torbee kanaan saa 12 fi 30 eegaluun Anfield Roaditti Liverpool Manchester United simata. Waancaa Premier League England 2020 fudhachuun Riikoordii walgituu kan qaban kilaboonni lamaan milkaa'inaas dhoorrattiin argaman garuu kan faallati. Manchester United 2013 eegalee waancaa Premier League injifachuu motii hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuuf yoo rakkatu Liverpool si'a lama waancaa liigichaa fudhachuun waltajjii Awurooppaa hanga waancaa kilaboota addunyaa milkaa'ee jira. Liverpool bara dorgommii darbee Arne Slootiin leenjaa waancaa liigichaa yoo fudhatu Manchester United Ruben Amorim leenjuu sadarkaa 15ffaadhaan xumure. Irse bara dorgommii kanas hanga torbee 5ffaa injifannoon fulla'us taphoota liigichaa lamaan darban Crystal Palace fi Chelsea mo'amuun mataa gadi qabate. Galatasaarayin kan mo'ame dabalatee taphoota 3 walitti aansuun mo'ame. Bara dorgommichaan taphoota 3 injifachuun 3 mo'ame tokkoon qixa kan bahee Red Devils Manchester United torbee 7ffaa liigichaatiin Sunderlandin mo'uun miira gaariirra jira. Liverpool fi Manchester United taphoota Premier League 66 waggoota 33 darban waliin morkatanii Manchester United taphoota 29 injifachuun olaantummaa qaba. Liverpool taphoota 20 yoo injifatu 17 qixa bahanii. Taphoota 14 dhiyoo waliin taphataniin garuu Manchester United tapha tokkoon qofa Liverpool mo'ate. Tapha biroo dilbataan Tottenham Aston Villa waliin yoo taphatu wiixataa West Ham United Brentford simachuun taphoonni torbee 8ffaa Premier League England goolabamu. He's got options as Diaz.
Taphoonni afur Manchester United walitti aansee taphatu sadarkaa kilabichaa kana keekuu fi turtii Ruben Amorim kan murteessuudha jedhame. Abubakar Abdullah. Stood off him for a moment. Lisandro Martinez! Manchester United! Here, this is Gakpo. Great turn! That's how you respond! Kubbaa miilaa England keessatti kilaboonni seenaa gaarii qaban lamaan Liverpool fi Manchester United dilbata dhufu Premier League Englandin morkiin waliin taasisan taphaawwiin eegamu. Ruben Amorim fi taphattoonni isaanii gahumsa gadaanaa mul'isaa turaniin komiilee isaan mudataniif tapha kana injifachuun hedduu murteessaadha. Taphoonni afranitti aanan turmaata leenjisaa Ruben Amorimiif dabalatee garichaaf bari dorgommii maal akka fakkaatu kan akeekanis jedhamaati jiru. Kanneen keessaa taphni dilbataa isa tokko. Tapha darbe Sunderlandis 2-0dhaan kan injifate United sadarkaa isaa kurnaffatti ol siqseera. Erga Amorim kilabicha leenjisuu eegalanii taphoota Premier League 34 keessaa kurnaffaa kan injifate yoo ta'u amma liigichaan tapha lama walitti aansuudhaan Ruben Amorim jalatti injifachuu kaayeffatee gara Anfield mala. Tapha Sunderland injifatanii booda qooda kilabichaa kan qaban Sir Jim Ratcliffe Amorimiif deeggarsa qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Garuu deeggarsi isaanii kun yoo United qabxii gaarii hin arganne akka ittiin fufne Amorim ofii isaaniitti ni beeku. Kilabichi bara darbee sadarkaa 15ffaan xumuruun erga 1973-74 as sadarkaa gadaanaan baratti xumureedha. Manchester United erga 2016 as isteediyeemii itti mo'achuu hin dandeenye Anfield Roaditti dilbata morkii jabaatu isa eeggata. Hanga bara darbeetti taphoota 8 goolii tokko qofa achitti galche. Tapha dilbataan booda Brighton direessaatti erga keessummeessee booda Nottingham Forest fi Tottenham waliin dirreen alatti ni taphata. Waggoota lamaan darbaniin United qabxii argachuuf kan itti rakkachaa turedha. United taphoota Premier League 9 darban Anfield Road taphatee mo'achuu hin dandeenye. Liverpool taphoota 14 dirree fi dirreen alatti Manchester United waliin taphate keessaa tokko qofa mo'amee 7 injifachuun 6 qixaan bahe. Zariirsi taphoota liigichaa 20 dirree isaatti hin mo'atamne 16 injifachuun 4 qixaan bahe. United morkii Liverpool waliin taasisu kana mo'achuun sadarkaa isaa fooyyeffatee hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuudhaaf imala taasisuu cimsachuudhaafis taphni kun hedduu kan isa barbaachisuudha. Miseensonni kilabichaas kaayyoo isaanii kana sirriitti beeku. Kana milkeessuudhaaf fooyya'insa itti fufiinsa qabu mul'isuutu irraa eegama. Tapha kanaan dura shaakallii taasisaniin Bruno Fernandes, Matthias Cunha, Amad Diallo fi Casemiroon iddoo shaakalliitti hin argamne. Amorim taphattoonni kunneen taphoota intarnaashinaal irraa hanga deebi'aniif yeroo kennamuufii himani. Mazraawiin shaakallii akka eegalee himamus guutumatti hin bayyananne. Lisandro Martinez miidhama baatii 8tiif tapharraa safageessa irraa bayyanachaa jiraatus baatii 3saatiin dura taphachuun isaa hin beekamu. Liverpool gama isaatiin jalqabbii gaariin eegalus taphoota liigichaa lamaan darbaniin mo'atameera. Gareen Arne Slot Crystal Palacein erga mo'atameen booda Galatasaray fi Chelsea injifatamuun isaanii yaadatama. Dilbata erga 2021 as taphoota liigichaa 3 walitti aansuudhaan mo'atamuu dhabuudhaaf morkata. Taphataan Liverpool Mohamed Salah Manchester United irratti goolii 13 galchuun jaha mijeessee goolii 19 United irratti galte keessatti qooda fudhachuun taphattoota kamiyyuu caalaa seenaa liigichaatiin taphataa seenaa gaarii qabudha. Kilaboonni lamaan bara darbee morkii waliin taasisan Old Traffordtti Liverpool 3-0dhaan mo'ate. Anfield Roaditti immoo 2 qixa bahani. Taphoota Premier League England sanbataan Fulham, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea, Manchester City, Everton kan sibatan dabalatee taphoota 8 keessummeessa. Dilbata Tottenham Hotspur Aston Villa waliin morkiin taasisuus ni eegama. Gara oduutaan uttan darba. La Liga Spain torbee 9ffaan darbii Kaataalaaniin boru Barcelonaan Girona waliin morkiin taasisan ni eegama. Guutuu oduu kana Diinaas Bashiir sinitti hima. Ani gama kootiin xumureen jira. Iddoo nagaa oolaa. Torbeen 9ffaan taphoota La Liga Spain har'a yoo eegalu barana seegundaarraa gara La Ligaatti kan guddate Real Ovedon dirreessa Carlos Teatira irratti Ispaanyol simatam. Real Ovedon erga gara La Ligaatti deebi'ee taphoota 8 keessaa 2 qofa injifachuun taphoota 6 mo'amuun waqtii taphoota intarnaashinaala kana leenjisaa isaa Vallejo Paonecharee bakka isaa leenjisaa haaraa Luis Caroin qacare. Ispaanyol bara darbe seegundaarraa gara La Ligaatti kan guddisan Manolo Gonzalez bara kana taphoota 8 keessaa 3 injifachuun 3 qixabanii tapha 2 qofa mo'amuun qabxii 11 sadarkaa 8ffaarra jiru. Boru liigichaan taphoonni 4 yoo taphataman Barcelonaan darbii Kaataalaaniin Girona simatam. Gareen Hansi Flick tapha La Liga Spain Sevilla'aan goolii 4-1 mo'ame dabalatee Champions League Awurooppaatiin dirreessaa irratti Paris Saint-Germain mo'ame taphoota 2 booda gara injifannootti deebuuf taphatam. Kilaboonni Kaataalaan Barcelonaa fi Gironaan walitti dhufeenyi isaanii hiika taphaa olii qaba. Gareen lamaan ga'umsa amma irra jiraniin sadarkaa faallaa irratti argamu. Shaampiyoonii liigichaa Barcelonaan qabxii 19 sadarkaa 2ffaarra yoo ta'u Gironaan qabxii 6 sadarkaa 18ffaa qabatuun walitti dhufu. Gareen Hansi Flick Barcelona Rafinha, Lamine Yamal fi Fermin Lopez miidhamarraa yoo deebi'an Ferran Torres shakkiidha jedhame. Robert Lewandowski, Andre ter Stegen, Gavi fi Dani Olmo ammas miidhamarra jiru. Hansi Flick taphoota liigichaa torban jalqabaa injifachuun torbee 8ffaan Sevilla'aan osoo hin eegamin mo'amuun gara injifannootti deebuuf morkatu. Boruma Sevilla'aan injifannoo Barcelona irratti galmeessitti fufsiisuuf Mallorca simatu. Atletico Madrid Osasuna, Villarreal Real Betis waliin taphatu.
Dilbata dursaan liigichaa Real Madrid reesaatiin ala Hetafe waliin taphatam. Gareen Xavi Alonso Real Madrid mo'amuu Barcelona hordofee liigicha qabxii 21 dursaa jira. Akka gabaasa ESPN jedhutti yoo ta'e Real Madrid adeemsa keessa garee fooyya'aa jiruu fi tapha kanaanis tilmaama injifannoo argateedha. Taphattoonni garichaa Trent Alexander-Arnold fi Dani Carvajal gara shaakalaatti deebi'anis tapha darbii El Clasico torbee dhufu Barcelona waliin qabaniif jecha akka hin miidhamneef boqonnaan kennamuufi akka danda'us ibsameera. Fernand Mendy fi Antonio Rudiger miidhama yeroo dheeraatiin Chalawotaan Jude Bellingham tapha kanaaf akka deebi'u leensaan garichaa Xavi Alonso himaniiru. Dilbatuma Levanten Rayo Vallecano Celta Vigo Real Sociedad akkasuma Elchen Athletic Bilbao waliin taphatu. Taphataan kubbaa miilaa biliyeenaraa Cristiano Ronaldoon taphattoota kubbaa miilaa keessaa galii argatuun sadarkaa jalqabaa irra taa'u Forbes ifoomseera. Lammiin Portugal Cristiano Ronaldoon bara 2025 hanga 26 taphataa galii guddaa argatu ta'uun sadarkaa tokkoffaa irra taa'e. Taphattoota galii olaanaa argataniin tokkoffaa hanga kurnaffaa keessa jiran keessaa 3 liigii Saudi Arabiyaa keessaa taphatu. Cristiano Ronaldoon waggaa 10 keessatti yeroo jaffaaf sadarkaa tokkoffaa qabate. Akka gabaasa Forbesitti taphataan umrii 40 Ronaldoon diree fi direedhaan ala doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 argatee jedhee ture. Kun ammoo galii Leo Messiin argatu dachaan caala. Messiin doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 lammaffaarra jira. Karim Benzeman doolaara miiliyoona 100 fi 4 sadaffaa qabateera. Kylian Mbappeen doolaara miiliyoona 95 Haaland doolaara miiliyoona 80 hanga sadarkaa 5ffaa qabatani. Vinicius Junior, Mohamed Salah, Sadio Mane, Jude Bellingham fi Lamine Yamal sadarkaa 6ffaa hanga 10ffaa qabatan jedha Forbes. Taphattoonni kunneen kurnan walitti doolaara miiliyoona 900 fi miiliyoona 45 bara 2025 argatu.